Nagaaniif jaalalli waaqayyoo bakkaaf iddoo jirtanitti isiniif baay'atu jecha hordoftoonni TV ifa fayyinaa marti keessan fagoodhaaf dhiyoo biyya alaaf biyya keessa teessanii kan hordofaa jirtan baga nagaa taatanii baga waaqayyoo sin gargaare gooftaan karaa hundumaa nu gargaare maqaan isaa haa eebbifamu. Egaa waaqayyoo inni waan hundumaa gochuu danda'u, waaqayyoo inni hidhaa hiikuu danda'u, waaqayyoo inni seenaa geddaruu danda'u. Gara keenya ergii ta'ee homtinuu nuun mormu homtinuu nurratti ka'uu hin danda'u. Egaa amma fuula keessan duratti kanan dhiyaadhee jiru yeroo dheeraadhaa kaasnee kan nu duukaa turtanii gargaarsa TV ifa fayyinaadhaaf gochaa turtan nuunis akkuma amala keenya akkuma kana dura baratame isinii kadhachuudhaaf statementii baankii baaseen fuula keessan dura jira jechuudha. Egaa isinii kadhanna jennee erga waadaa isiniif seennee karaa gargaarsa televezyiiniidhaaf akkasuma gargaarsa waldaa keenyaa namni karaa hundumaa nu cina dhaabbachaa turtan hundumaa fi amma statementii keessan baasee qabadheen jira isan baankiiwwan jiran hundumaarraa baasnee fuula keessan jira jechuudha. Isan isinii kadhadhaa. Sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisaa. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 19 lakkoobsa 25 irraa akkas jedha. Lakkoobsa 23 amma 25tti. Yeroo sanatti karaan biyya Gibxii ka'ee hamma biyya Asooritti in ba'a. Warri Asoor biyya Gibxii, warri Gibxiis biyya Asoor in dhaqu. Warri Gibxii warra Asoorii wajjin waaqayyoof in sagadu. Yommus Israa'el Gibxii fi Asooritti dabalamee sadaffaa in ta'a. Kunis guutummaa biyya lafaatiif eebba in ta'a. Waaqayyo gooftaan maccaas isaan in eebbisa. Sabni koo warri biyya Gibxii warri biyya Asoor warri ani harka kootiin hojjedhes eebbifamoodha. Israa'el inni dhuunfaa koo ta'es eebbifamaadha jedhee jedha. Galanni waaqayyo isa jiraataaf ta'u. Addanootti kan nuyi arginu akka waaqayyoon waaqessuu yookaan akkamittiin akka waaqayyoon waaqessanii dubbata. Egaa hundumtuu tokko ta'ee maal ta'a jedhaa anaanin waaqeffata. Warri Gibxiis warri Asoorittis walittiin sin dabalatu. Karaan biyya Gibxiif biyya Asooriin walitti fidu hin baafama jedha. Karaan warra Gibxiif warra Asooriin walitti fidu yookaan biyya Gibxiif Asooriin kan walitti baasu daandii guddaatu ba'aa jedhaan. Akkasuma jarri kun erga walitti dabalamanii Asooriif Gibxi ergi walitti dabalamanii immoo warra Israa'eliin yookaan immoo Israa'eliinis hin dabalataa jedha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Erga walitti dabalatanii ana waaqayyo gooftaa maccaa hin waaqeffatu yookaan waaqayyo isa kan Israa'el hin waaqeffatu jedha. Israa'el inni dhuunfaa koo ta'e ani nan eebbisaa jedhaan. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Eebbigaa waaqayyoo wajjin jiraachuudha. Eebbinni guddaan yaada ofii, jireenya ofii, akeeka ofii, guutummaa jireenya ofii, qabeenya ofii, bara ofii waaqayyoof yeroo kennan waaqayyo immoo deebisaa yookaan riwaardiisaa waaqayyo eebba godha jechuudhaan. Kanaaf namni isin qabeenya keessaniin waldaa kana bira dhaabbachaa turtan kadhata keessaniin humna keessaniin dandeettii keessaniin yaada keessaniin TV ifa fayyinaa gargaaraa deeggaraa turtaniittu. Kanaaf waaqayyo jireenya keessan jireenya haaraa akkaataa ajaa'ibsiisaadhaan in eebbisa jechuudha. Waaqayyo nuyi waaqessinu waaqa eebbisuu danda'u, waaqa hiikuu danda'u, waaqayyo isa wanjoo cabsu isa seenaa geddaruudha. Waaqayyo bira abaarsin jiru eebbatu jira. Addunyaa waaqayyoo addunyaa eebbaati. Addunyaa waaqayyoo addunyaa jireenyaati. Addunyaan waaqayyoo addunyaa waaqeffannaati. Waaqayyoon immoo karaa tokko duwwaa waaqeffatan humna ofiin, qabeenya ofiin, jireenya ofiitiin karaa garaagaraati waaqayyo kan inni waaqeffamu jechuudha. Isinis utuu hin nuffin karaa garaagaraa iddoo fagoof dhiyoo teessanii nu wajjin dhaabbattanii ijaarsa waldaa kanaa kaastanii amma hundeeffama televezyiinii ifa fayyinaatti nu wajjin turtanii qabeenya keessaniin karaa biyya keessaa biyya alaa Ameerikaadhaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaadhaa, biyyoota Arabaa keessaa biyya garaagaraa keessaa nu cina dhaabbachaa turtaniitu. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu jechuun jaalladha. Kanaaf egaa waaqayyo akka inni isin eebbisu nan beeka. Isinis qabeenya keessaniin nu cina dhaabbattaniitu. Kunoo egaa statementii keessan qabadheen jira. Fuula karaa televezyiinii yookaan iskiriinii televezyiinii keenyaa nu daawwachaa kan jirtan amma isinan eebbisaa yeroon isin eebbisu kana. Waaqayyo hojii keessan akka inni eebbisu beeka. Hojii keessan yaada, dinagdee keessan yaada, daldala keessan yaada, qonna keessan yaada anaa wajjin akkasiin kadhattaniin barbaada. Eebbifamuun amantiidha. Waaqayyo hojii harka keessanii eebbisa. Waaqayyo gaafan isiniin jedhu waaqayyo utuu isiniin hojjetiniin isiniin eebbisu waaqayyo hojii harka keessanii eebbisa waaqayyo. Isa isin qabdan immoo eebba guddaa irratti dhangalaasa. Kana dura
kiisiin kee dhangalaasaa tureera yoo ta'e kana dura korojoon kee dhimmisaa tureera yoo ta'e kana dura hojjettee qabeenya kee daana'oon nyaataa tureera yoo ta'e kana dura mindaa kee fudhattee abaarsi sirra ga'aa tureera yoo ta'e har'aa kaasee maqaama Yesuus Kiristoosiin hin caba. Kanaaf isiniin kadhadha obboloota koo fagoof dhiyoorra kan jirtan jechuudha. Kanaafi Waaqayyo isa waan hundumaa godhu anaa wajjin akkasiin kadhattaniin barbaada. Qabeenya keessa yaada amma akkasiin wajjin kadhattaniin barbaada. Gara iskiriinii televiizyinii kanaatti harka keessan akkasiin qabdani abbaasiin kadhadha. Akkaawuntii kanarra warri galchan ifa fayyinaa televiizyinii karaa hundumaa deeggaraa kan turan ammas deeggaruudhaaf fedhiif hawwii kan qaban maqaama Yesuusiin haa eebbifaman. Utuu hin qabaatiin qabaachuurraa hamma humna isaaniin olittis utuun dadhabin utuun nuffin nu gargaaraa turaniiru. Waldaa kana cina dhaabbachaa turaniiru. Waldaan kun kan keenya, televiizyiniin kun kan kooti jedhanii televiizyinii kana bira dhaabbachaa turaniiru. Anamma sin kadhadha jireenyi isaanii eebba waaqarraa, eebba fixeensa waaqarraatiin kan eebbifame haa ta'u. Maqaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin annan eebbisa. Eebbi Abrahaam, eebbi Yisihaaq, eebbi Yaaqoob isaan irratti kan dhangalaafame haa ta'u. Inni hundumaa caalummoo cinaacha Kiristoos keessaa dhiigni dhangala'e eebba keenyaa fi eebba fooniif lubbuu keenyaatii fi maqaama Yesuus Kiristoosiin kan eebbifame haa ta'u. Ani qabeenya irraa hafaa kennuudhaafan dhufe, jireenya irraa hafaa haa jiraataniif kennuudhaafan dhufe jedhamee barreeffamee jira. Gaafa sanaa kaasee jedha dubbiin sagalee Waaqayyo Daani'eel wanta inni hojjetu hundinuu walisaaf qixxaate. Biyya sana keessatti jedha Daani'eel mootummaa Faares biratti mootummaa Meedon birattis Daani'eel simboon argate hojiin hojjetu hundinuu walisaaf qixxaate jedhamee barreeffamee jira. Warri si amanatan warri siif hojjetan hundinuu hojii isaan hojjetan wal qixxaataaf maqaama Yesuusiin hojii sabni kun hojjetu maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u. Wala qixxaatuuf daldalli isaanii wala qixxaatuuf eebbi isaanii wala qixxaatuuf gaa'illi isaanii wala qixxaatuuf dhukkubi mana isaanii keessa jiru kamiin iyyuu ani xaragee gadi baaseera kan xaragame haa ta'u. Utuu qabaatanii utuun qabaatiin akkaawuntii isaanii irraa fuudhanii mana kunoo akkaawuntii televiizyinii kanarra galchaniiru. Ani immoo sin eebbisa. Bara isaanii jireenya isaanii ani eebbiseera. Bara baraan eebbifama. Eebbi ammayyuu isin eebbin dhumne eebbin dabarre isin irratti dhangalaafamu. Ana jajeera maqaama Yesuusiin Waaqayyo eebbata isin takka yaaddanii hin beekne isin irratti dhangalaaseera. Maqaama Yesuusiin eebbifama. Dhuga baatii keessan fida. Kunoo mana koo keessatti waatu ta'e qabeenya qabamee tureetu naaf gadhiifame, gaa'ila qabamee tureetu gadhiifame, fayyaa qabamee tureetu gadhiifame, daldala qabamee tureetu gadhiifame jedhanii ammayyuu maqaa Yesuus Kiristoosiin dhuga baatii isaanii hafidan. Kaan konkolaataa bitee fidee, kaan immoo daldala haaraa jalqabe, kaan qonna haaraa jalqabe. Yaa Waaqayyo sin kadhadhaa dhufee dhugaa haba'u. Dhuga baatii isaa hafidu. Ani nan ajaja maqaama Yesuusiin irratti ta'u. Ulfinniif galanni siif haa ta'u gooftaa waan eebbiftuuf maqaa Yesuusiin. Ameen. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Hordoftoonni TV ifa fayyinaa hundi keessan eebbifama. Ammas nu gargaaruudhaaf fedha kan qabdan. Akkaawuntii TV ifa fayyinaa jala darbu. Akkaawuntii waldaa ifa fayyina addunyaa kan jedhu irraa fudhattanii galchuu dandeessu. Hamma humna keessanii hamma isinitti dhaga'ame. Ani immoo akkuma kana dura waadaa isinii galee ammas isinii gochaa jiru. Dhuga baatii akkuma isin argaa jirtan miidiyaa kanarratti dhuga baatii gurguddaa dhufaa jira. Waaqayyo qabeenya keessan eebbisaa. Waaqayyo jireenya keessan ni eebbisaa. Kottaa cina dhaabbadha. Televiizyiniin kun kan keessan, waldaan kun kan keessani. Ammas borii kaaftanii yookaan har'aa kaaftanii akkasin galchitan abdii guddaan qaba. Waaqayyoon isiniif kadhadha. Waaqayyo waan haaraa godha. Eebbifamu kan barbaaddan, nu cina dhaabbachuu kan barbaaddan, cina dhaabbadha. Eebbi kun isin hin darbini. Eebba kanarraa hirmaadha. Eebba kanarraa qooddadha. Ammas Waaqayyo jireenya keessan irratti waan haaraa kan ni godhu beeka. Dhuga baatuu haaraa akka taataniif kana dura nu gargaartanii ammas nu gargaaruudhaaf fuula durattis nu gargaaruuf fedha kan qabdan wajjin dhaabbadha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa isin jaallannaa. Waldaan ifa fayyina addunyaa waldaa keessanii TV'n ifa fayyinaa TV keessanii eebbifamaa maqaa Yesuusiin. Ameen.